dubbata jechuun Maammadoon gariin naasurraa sagaleen dibbee dhaatte. Akka fakkeenyaatitti barataa markaza laa ilaaha illallaa kan ta'e barataan kaayyooni wagguu gabbiinaan sirna gaa'ila haarawaa seenuuf deemte jedhan naasurraa kan ka'e gabbiinaan tame lama as keessa jira. Isiin ummumoo azimiti yoo jedhu naasurraa kan kufe agaardhaatitti bishaan malee midhaan hin liqimsu jechuun warroonni bakka inni jiru yaaddoo dabarsanii. Haaluma kana sababeeffachuun Maammadoon markazoota hundarraa aadaa ummuu marti dhugaa miti kan jedhani warra ummuu jechuun deemu guyyaa dheengaddaatirraa kaasanii aadii gaafachuun dhamaasanii jiru. Warri dhugaan ummuu ta'e warri sobaan ummuu jettaniin wajjin deemtanii likkitti deebi'aanu haala kanaan aadminii deebisuu dadhabne dhamaane bultii kennarrallee daddaaquuf deemna jechuun iyyannoo qaban warri dhugaan bultii ijaarratanii jiran iyyatanii. Barattoonni markaza laa ilaaha illallaa warroonni mana nyaataa sirna gaa'ilaa kanaatiif keessa hojjetan mirqaana keessa seenuun shiroo fi mirqaana keessa seenuun sukkaaraa fi sooqidda dhandhammiin addaan baasuu dadhabanii shaayii sooqiddaan daffisuu fi shiroo sooqiddaan godhan irratti hirmaatanii. Haa ta'u malee akka fakkeenyaatitti barattoonni kun barattuunaa fi Dr. Jamiilaa fi Fadiilaa Madiinaa akkasumatti warroonni kunniin mirqaana keessa seenuun odumaa mirqaana shirshir jedhan laamtiingeen arraba of tuquun dhandhammii arrabni isaanii addaan baasuu dadhabeen shaayii toonii tokko sooqiddaan daffisanii. Haalli shaayiin daffuu irratti hirmaate ustaazonni tokko waan ho'ituu dhuguu waan jaalataniif markazni laa ilaaha illallaa shaayii daffisaa jechuun kan ajaje shaayii sooqiddaan daffisan. Qorattuun meeshaalee guyyaa irraa kan taate barattuun boruun wagguu dhandhamtee dhaytu shiroon akka sukkaaraan hojjetamte himte. Haa ta'u malee qopheessaan shiroo tokko haala kanaan deeme taanaan shiroo takkatti mi'arraa kan kaate shiroo namni tokkichi cirfaa 5 hanga 10tti buufataa jira. Kanaaf miidhaan nurra ga'uuf deema jechuun geggeessaan mana shiroo tokko iyyate. Jarroonni gocha kana hojjetanii mirqaana keessa seenaniitiin meeshaalee walii addaan baasuu dadhaban kun mana murtii Impaayera Itoophiyaa Qilintoo duudanii jiru. Mana murtii Impaayera Itoophiyaa Qilintoo kan duudan manni murtii kun sa'aatii addunyaa irratti takka tilmaamamee hin beekne sakandii 48 firdi irratti kenne. Barattoonni kunniin sakandii 48 firdii irra kennan kana keessatti deetaa ministeera alaa kan ta'e Taayyee Danda'aatiin wal argina jechuun achiin oduun honganii jiru. Haa ta'u malee barattoonni kunniin sababa yeroo murtiin addunyaarra hin jirre irra murtaa'e kun barattoonni duraan irree qabanii sa'aatii takka tilmaamameen deemne kana kan irratti tilmaamanii warroonni duraan kiiloo 80 turan gara kiiloo 30tti na jalaa gabbu'an jechuun Ustaaz Mu'aaz gabaase. Warroonni duraan kiiloo 50 turan gara 38tti warro barattoonni an irree qabanii odoo diina markaza kiyyarraa ittisan jedhee abdadhu murtee hin taane na jalaa kiiloo buun isaanii baay'ee natti dhagahame jedhe. Markazni laa ilaaha illallaa nyaanni guyyaa har'aa biffeedhaa teettanii nu eegina abbaan feetan haga lubbuun teessan isiniif dandeette qicadhaa jechuun beeksise. Markazni laa ilaaha illallaa nyaanni guyyaa har'aa cilfaan isinirratti akka hin buufneef jecha biffeen isinii qopheessinee abbaan haga lubbuun dandeettu walii filatee nyaachuu qaba jechuun beeksisa baase. Haa ta'u malee kanarraa kan ka'e nyaata kana akkuma isinitti toltanii nyaattanii garaan na ciniina jettaniitiin rakkoo nurraa hin ga'inaa ka jedhe Dr. Jamiilaani marfee sisii 25 baatu mul'irratti hidhachuu deemuun namoonni gariin nyaata duratti qophaa'an dhiisan jedhan. Haaluma marfee kana mul'ii Dr. Jamiilaati irratti argan ustaazonni gariin waan markazaa fidanii fi barattoonni gariin kan walaloo fi nashiidaa markaza kanaa fidan marfee Dr. Jamiilaa kana laaloon harcaasanii achi buutee isaa dhabani. Ibrahim Gabbiinaa argachuu fi haalli inni keessa ture baay'ee ulfaataa fi yaaddessaadha jechuun maatiin isaa beeksise. Tanaan duratti waggaa dheeraaf Gabbiinaa wajjin bultii ijaarrachuuf kan yaadaa ture Ibrahim wagguu qotiyyoo qoti jedhanii ganama manaa baasan irfii cabsee galuu fi qotiyyoo bitaa mirga wal jala dabarsee xamaduun. Allahu Akbar. Ibrahim qotiyyoo kan gara mataa gazoorsisee kan gara mataa doose wagguu Ibrahim sagalee Gabbiinaa dhabuun torbee takko ture ganama wagguu bahe qotiyyoo tan gara mataa gazoorsee xamaduu fi kophee luka godhatee deemurra kan ture sababa jaalala Gabbiinaaf qabuu fi yaadoon inni irra ture baay'ee nu yaaddessee jira jechuun maatiin hime. Haa ta'u malee Ibrahim sagalee Gabbiinaa dhaga'uuf jecha birrii kaardii Itoophiyaa teelerraa birrii
birrii 150 teeleeni namni tokkichi kaardii birrii kanaan xaqqame mataanan maatiin nu geggeessinu baay'eedha waan ta'eef ol gahan nutti fakkaane jechuun yaaddoo qabdu teeleen Itoophiyaa ibsatte. Haaluma wal fakkaatuun gabbiin illee nama kana argachuuf jecha hoggaa dheeraa kan xaaraa turte adada sagalee isaa sababa niitorkiin Itoophiyaa sagalee isaanii addaan cicciruun madaamii isiitiin Ibroo jechuun maqaa abbaa warraa kan jaalallee isii kan duraanii kanarra abbaa warraa ta'een Ibroo jechuun madaamii isiitiin maqaa baafatte. Sababni yoo maali jennaani maqaa Ibrahim kana yogguu dha'e tabsaa qaba jechuun yogguu madaamii isiitu Ibroo jettee hiyyaamni darajii gubbaa teettee kolfuu fi kushiinaaf akkuma dalayde raftee buluuf atti argama jechuun madaamiin beeksifte. Magaalaa sobaa Allahu Akbar bakaraftan bilina Allahu Akbar. Magaalaa sobaa keessatti kijibdoonni 450 to'ataman jechuun bulchiinsi magaalaa sobaa kan ta'e janaan beeksise. Akka bulchiinsi magaalaa sobaa janaan himetti kijibdoonni 450 kun 225 faata yoo ta'an 225 Maammadoodha jechuun bulchiinsi magaalaa sobaa janaan beeksise. Haa ta'u malee warroonni kunniin sababni isaan to'annoo keenya jala oolanii fi gariin isaanii odomaa bultii ijaarratanii ani hin qabu jechuun janarra kan hirmaatanii qottortuu sa'aatii sakandii tabalaashessanii jiran jechuun bulchiinsi sobaa janaan murteesse. Maammadoon hedduulleen sababa rakkina garagaraatiif haadha manaa warraa kan biyyatti gatee biraa ga'e hin qabu. Ani singiliidha minim chiggara lam jechuun hin faate jireenya dhugaan ijaarrachuuf deemtu yeroo irraa gubee gaafa kaanii dudda itti galu irratti kan argamu waan ta'eef haala kanaan yaaddoo guddaa keessa turre kan jedhu bulchiinsi kijibaa janaan murtee kana dabarse. Ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya kan guyyaa malish Masaraa Itoophiyaa kan Ekeraa Minilikiitiin marfamee argamu keessatti kaleessa galgala bashoon 3 fi hantuutte 3 dorgommii fiigichaa irratti argamani. Dorgomtoota kanneen Dr. Abiyyi fi Zinaash fa'aa ta'anii kan daawwatan bashoon haala bareedtiin takka mootii hantuuta gurraacha qabuun karatti qarxam goote. Abiyyiin bashoo tanaa qabee tarkaanfii ajjechaa irratti fudha jechuun hogguu inni mana murtii du'aatitti hin deemu Zinaash afoo gorteetiin bashoon ofii haalaan banne kun murtee kiyya jechuun itti himte. Sababni hoo maali jennaani bashoon hantuutteen gurraattiin tuni Ekeraa akaakayyuu kiyyaa Minilik bakka ati warqii birrii miiliyoonan tilmaamamneen hojjattee as keessa keetti halkan hundaan hin qorqoti waan ta'eef hantuutteen tun akka tarkaanfiin hin taane isirratti fudhatamuuf jecha an bashoo baalageetan itti erguun lafeen isaa daakame waan ta'eef bashoon tuni du'uu hin qabdu kan jettuun murteen akkasitti araarra bu'e. Ayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduun har'aaf qabnu asumarratti goolabaan of kolchaa isin hin jenna. Warra gaa'ila keessa seenaniif horaa bulaa deebanaa farda dhiitee sunbat dhiitee rabbi isin adiidu lafarra fiigee kaasee dhiitee rabbi isin adiidu dhugaa dubbadhaa ilma dhungadhaa isin hin jenna. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ali